Nama addunyaan itti fayyadamtee addunyaa kana irraa deemu osoo hin taane nama addunyaa kanatti fayyadamee addunyaa kana irraa deemu ta'i. Wanti guddaan addunyaa kana irratti akka fayyadamtu si godhu osoo jiraatee waan addunyaa kana irra uumamteef beekuudha. Maaliif akka addunyaa kana irra uumamte beekitaanaan maaliif akka jiraattu hin beekta. Namoonni baay'een addunyaa tana irratti maaliif akka jiraatan beekanii addunyaa tana itti fayyadamanii addunyaa tanarraas fayyadamanii addunyaa kanarraa darbu. Namoota san keessaa seenaa nama jabaa isa bannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya, namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii yuutuubii keenya akka taatan isiniin jecha gara qophii keenya har'aatti isin dabarsina. History. This kingdom was Mali, and its king was Mansa Musa jedhama yookaan maqaan isaa sirrii Musa Keyitaan jedhama. Mansa kudhanaffaa yoo ta'u, Mansa jechuun sultaana yookaan mootii jechuudha. Mansaan impaayera bal'aa Afrikaa yeroo sanaa kan ta'ate biyya Maalii keessatti mootii yookaan abbaa qabeenyaa guddaadha. Mansa Musa kan dhalate bara 1280 akka ta'e himama. History. This kingdom was Mali, and its king was Akka ragaaleen tokko himanitti Mansa Musa jedhamuun beekama. Mansa Musa nama sababa addunyaa tana irra jiraateef beekee addunyaa tana itti fayyadame keessaa nama tokko. Mansa Musa hordofaa amantaa Islaamaa yoo ta'u, mootii Maalii yookaan abbaa qabeenyaa Maalii ta'uu miti kan addunyaa tana itti fayyadame. Guddaan inni ittiin beekamu ajajoota Rabbiin isa ajajan guutuudhaani. Isaan keessaa inni guddaan ittiin beekamu deemsa karaa Makkaa yookaan isa hajjii jedhamu. Akka ragaaleen tokko himanitti Mansa Musa bara 1324 haga bara 1325 gidduutti hajjii akka taasisedha. Yeroo kanatti namoota 60,000 fi gabroota 12,000 tokkoon isaanii warqii kiiloogiraama 1.8 ulfaatu qabatanii isaa waliin gara Makkaatti akka imalan dubbatama. Musa was a devout Muslim, and one of his most significant achievements was his pilgrimage to Mecca, known as the Hajj. In 1324, Wanti nama ajaa'ibu garuu imala isaanii keessatti namoota harkatoo karaa irratti argan warqii kana qoodaa akka deemanidha. Mansa Musa sababa hajjii qofaaf osoo hin taane kan gara Makkaatti imalan barnoota amantaa musliimaa abbootii amantaa musliimaa kan biyya Saudi Arabiyaa irraa fudhachuufi. Waan nama ajaa'ibu keessaa Mansa Musa guyyaa jimaataa yeroo hunda mana amantaa musliimaa ijaaruu fi miskiina yookaan rakkataa nyaachisuun dabarsu. Kan biraa immoo wanni Mansa Musa ittiin beekamu madrasaa yookaan bakka barnoota amantaa Islaamaa akkasumas yuunivarsiitii warri adiin har'a ittiin boonan yeroo jalqabaatiif kan ijaarse gurraacha Afrikaa kan ta'e Mansa Musa akka ta'e seenaan ni addeessa. Mansa Musa nama qabeenya duuba deemu osoo hin taane nama waan addunyaa tana irratti uumameef beekee addunyaa tana itti fayyadamee addunyaa tanas fayyadee addunyaa tana irraa deemedha. Mansa Musa wanni inni ittiin beekamu kan biraa osoo jiraatee qabeenya doolaara biiliyoona 400 qabaachuun addunyaa irratti beekama. Fi barri Mansa Musa itti du'e hayyoota hedduu biratti falmisiisaa kan ta'e yommuu ta'u, garuu hayyoonni baay'een inni kan itti du'e bara 1337 akka ta'e ni dubbatu. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya, seenaa Mansa Musa kanumaan goolabnee jirra. Seenaa kanarraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. Qophii keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan tura. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Qopheessaan qophii Anjuun Digumbii, gulaalaan qophichaa Tamaam Gammachuu.